Kaayyoo koo gateen galu barreessaaf seenessaan Eebbisaa Baayisaati. Seenaa Jaappaan keessatti goonni yoomuu maqaan isaan irraanfataminne tokko ni jira. Hiroo Onoodaa jedhama. Goonni kun seenaan isaa akka malee ajaa'ibsiisaa ta'urrayyuu darbee namni tokko ergama biyyi isaatti kennitee fiixaan baasuuf gatii hammamii baasuu akka danda'u waan guddaa tokko irraa baranna. Akka ittaanuttan seenessa. Humni waraanaa Jaappaan Hiroo Onoodaa fi waayillansaa 4 walumaa galatti namoota 5 gara odola Luubaang Filiippiinsitti yommuu ergu Hiroo Onoodaa dargaggeessa waggaa 23 qofa ture. Mudde 17 bara 1944 akka lakkoofsa addunyaatti Onoodaan ergama guddaa kana fudhatee yommuu imala isaa eegalu waraanni addunyaa lammaffaa xumuramuuf yeroo muraasa qofatu hafa ture. Ergamni Onoodaaf kenname inni guddaan loltoota murtaa'an leenjisuudhaan waraana dhoksaaf qopheessuu yoo ta'u, buufata doonii fi buufata xiyyaaraa biyyattii barbadeessuu, humna waraanaa biyyattiis dadhabsiisuudhaan waraana Jaappaan isa muummichaaf haala mijeessuuf of keessatti hammata ture. Ergamni itti kenname amma ulfaataa ta'ullee jaalala biyya isaaf qaburraa kan ka'e Onoodaan tole jedhee fudhatee ajaja sana. Ajajaansaa ofitti isa waamee ajajanni yoomuun irraanfanne tokko kenneefi turtii odola sanarratti taasistu keessatti gonkumaa akka of hin ajjeefne ammam akka turruun beeknu waggaa 3 ta'ee 5 turuu dandeenya waan fedhe yoo ta'e illee dhufuun keenya garuu hin oolu ati saala kamiinuu of boodan ilaalini loltuun tokkicha ammasiif hafutti loltoota kee hoogganaa nu eegi akkan beelofne kokonaatii nyaachuu dandeessaa eeyyee kokonaatii nyaachaa nu eegi haala kam keessattuu garuu akka of hin ajjeefne ajaja jedhu ture kan inni fudhate. Biyya isaa Jaappaaniif jaalala addaa kan qabu Onoodaan ajaja kennameef garaa guutuun fudhatee gara Luubaangitti imala isaa eegalee. Imaanaan isatti kenname imaanaa biyyaati. Kanaaf immoo eegamuu qaba. Sanaafis lubbuu isaallee yoo ta'e wareegama barbaachisu hunda kaffaluuf kutannoo guutuun ni qabu fuula isaarraa dubbifama ture. Onoodaa fi loltoonni isa waliin turan Luubaangi galanii yeroo muraasa keessatti garuu taatee isaan tasuman eegiin tokkotu isaan mudate. Taatee ulfaataa ture. Humni waraanaa waltawaan naannoo sana ture guutummaatti odolatti to'atee ture. Sun immoo garee Onoodaaf yaaddoo hamaadha. To'atamuu Luubaang hordofee Onoodaa fi waayillansaa garee xixiqqootti qoodamanii socho'uuf dirqamanii. Qoqqoodamaniis bosona guddaa odolattii keessa jirutti galanii. Gareen isaanii bakka murtaa'etti yommuu qoqqoodamu gareen Onoodaa miseensota 4 qofaa qaba ture. Isaanis Hiroo Onoodaa, Suuchii Shimiidaa, Kinzichi Kozuufaa fi Yuuchi Akkaatsu turanii. Ija biqilaa argatan nyaachaa, ruuzii akka baajetaatti isaaniif kennamtu qoqqooddachaa, loon uummata naannichaa qalatanii nyaachuun 4 ta'anii bosona keessa jiraachuu itti fufanii Onoodaa fi gareen isaa. Namoota kaleessa biyya isaaniitti jireenya qananii jiraachaa turaniif har'a haala suukaneessaa akkanaan bosona gobbuu walakkaa jiraachuun hammam akka ulfaatu tilmaamuun nama hin dhibu. Jiruuf jireenya yaaddoon guute ture ta'ullee tasuma booddeen deebine kutataniiru kutannoo dhugaa. Wanti baay'ee nama gaddisiisu immoo isaan bosona seenanii ji'oota muraasa booda waraanichi guutummaan guutuutti dhaabbachuusaa ture. Guyyoota keessaa gaaf tokko loon uummata naannichaa keessaa tokko qalataa otoo jiranii waraqaa ergaa qabdu tokko bosonicha keessaa argatanii. Waraanichi hagayya 15 akka xumurame ibsuudhaan gaara irra dhokatanii jiran irraa akka isaan bu'an waamicha isaaniif taasisa. Rakkoon ture garuu xalayaa isaaniif barreeffame sana argatan illee dhugummaa isaa amanuu hin dandeenye. Waraqaa argatan sana qabatanii bakka isaaniitti deebi'uun ergaa isaa xiinxaluu eegalanii. Gadi fageenyaan ergaa isaa irratti mari'atanii booda tooftaa diinni ittiin isaan qabachuuf qopheessee shiraamaa akka ta'e itti walii galanii. Otoo dhugumaa waraanichi hagayya 15 xumuramee jiraatee jedhan walii isaaniini dheengadda dhiyoo kana maaliif rasaasan irratti roobsu. Kanaafuu odeeffannoon waraqaa xiqqoo sanaan isaaniif ergamtee shira akka taate wal hubachiisanii. Wantichi garuu shira otoo hin taane dhugaa lafa jiru ture. Waraanni addunyaa lammaffaa dhuguma xumurameera. Jaappaanis mo'amteetti. Awurooppaatti Hitler guutummaan guutuutti mo'ameera. Cabeerasi. Boombii atoomawaa karaa Paasifikii ishee irra bu'e irraa kan ka'e Hirooshiimaa fi Nagasaakiin rukkuttaamaaf saaxilamanii
lubbuun namoota hedduu fi qabeenyi guddaan kan jalaa barbadaa'e Jaappaan waraanicha mo'atamuu ishee ifatti beeksiftee jirti. Eeyyee waraanichi guutummaan guutuutti xumurameera. Turtii Onoodaa fi gareensaa odola Lubaang irratti taasisan kana booda hiikan qabu. Isaanis ta'ee biyya isaanii homaa hin gargaaru. Dadhabbii qofa. Onoodaaf gareensaa garuu xumuramuu waraanichaa hin beekanii, odeeffannoos hin qabanii. Odeeffannoo isaaniif kenname ammoo hin amanne. Isaan ammallee abdii qabu. Waraanni Jaappaan guddichi gaaf tokko humna guddaadhaan dhufee odola kanatti waraana banee humnaan akka ishee to'atu. Dhimma kanaaf immoo isaan amma haala mijeessuu akka qaban yaadu. Humna uummata naannichaa dadhabsiisuun, midhaan lafa qonnaarra jiru barbadeessuun, uummaticha beelessuu, gama danda'an hundaan biyyattii miidhaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban amanu. Amanuu qofaas miti, akkasumatti irratti hojjechaa turani. Qorra bokkaa walirraa hin cinne ciniinnaa bineensota adda addaa amma mulfaatullee inuma danda'ani. Waa'ee garee isaan irraa fottoqee wanti beekan hin turre. Jiraachuuf du'uu isaanii waan beekan hin qabani. Maaltu beekaa? Tariis harka kennataniiru ta'a. Kan ta'e hunduu ta'e Onodaanfaa garuu haala kamiinuu duubatti deebi'uu hin barbaanne. Ciniinnatanii kaayyoo isaanii tikfatanii, kaayyoo isaanii gatanii akka hin gallees murteeffatanii. Onoodaaf gareensaa bosonicha keessaa akka ba'an yaalii hedduutu taasifame. Akka isaan harka kennatan yeroo adda addaatti waamichi taasifamee fi waraqaan dhimma kana ibsuu rabsamee fi ture. Gaazexaawwan xumuramuu waraanichaa ibsanii fi xalayyoonni firoota isaaniirraa isaaniif barreeffaman xiyyaara waraanaan isaaniif rabsamaniiru. Waraqaawwan isaaniif rabsaman keessaa tokko ergaa harka yoo kennattan nagaadhaan biyya keessan Jaappaanitti galtuu jedhu kan qabu ture. Kana hundumaa keessaa garuu Onoodaa fi michoonni isaa bosona isaanii keessaa ba'uuf fedha hin qabaanne. Bosonicha keessaa akka ba'an ergaawwan karaa adda addaa isaaniif ergaman hunduu akka shira diinaatti kan lakkaa'an Onoodaaf gareensaa bosonichuma keessa taa'anii ergama isaanitti kenname raawwachuu itti fufanii. Namoota biyyichaa kan akka tasaa gara isaanii dhufan hedduu ajjeesanii, kaan immoo madoo taasisanii, qabeenya ummatichaarraas balaan qaqqabsiisan akka salphaatti kan ilaalamuu hin turre. Haala kanaan utuu jiranii jaalleewwan Onoodaa keessaa tokko kan ture Yuuchi Akkaatsu gaaf tokko abdii kute. Yeroo ammamiif haala sodaachisaa kana keessa turu akka qabu yaadee booda deebi'uuf murteesse. Bara 1949 ji'a fulbaanaa keessa gaaf tokko otoo tokko isaaniitti himiin jalaa badee qofaasaa ji'oota 6 dhokatee jiraate. Sunis hin taanee fi dhumarratti murtoosa dhumaarra ga'ee harka kennachuu. Bosonichaa ba'ee warra biyya sanaatti harka kennate. Onoodaanfaa amma garee nama 3 qabu ta'anii eessa akka inni bu'ee kan hin beekne jaala isaanii tokko dhabaniiru. Sanaaf immoo gaddaniiru. Gaddanii garuu wanti jijjiiruu danda'an hin jiru. Deemsa isaaniitti fufuu qofadha furmaatni. Deemee harka kennachuu Akkaatisuu yommuu baran balaa guddaaf saaxilamuu isaanii hubatanii. Maaliifi Akkaatisuun bosonicha keessa yeroo dheeraa waan isaanii waliin tureef icciitii isaanii hundaa ni beeka. Eessaan akka ba'an, eessaan akka galan, akkamitti akka jiraatanis hundasaa ni beeka. Isaan qabsiisuu danda'a. Kanaafuu haala jireenya isaanii duraa jijjiiruudhaan eeggannoo guddaadhaan socho'uu eegalanii. Akkaatisuunis badee achumaan hin hafne. Harka kennatee waggaa tokko booda xalayaa isaaniif barreessee dhufe bosonicha keessa isaaniif buuse. Isaanis xalayaa isaa argatanii dubbisanii. Akkaatisuun xalayicha keessatti erga harka kennatee rakkoon isa mudate tokkollee akka hin jirre ibsa. Onoodaanfaa garuu isas hin amanne. Kun shira diinaati. Diinatu dirqisiisee barreessisee ittiin nu qabachuuf jedhanii didanii. Onoodaanfaa waan hunda hin amananii eeyyee waan hundaa shakkuu. Suurri firoota isaanii xalayaa isaan barreessaniif waliin isaan qaqqabsiifameera. Onoodaanfaa sanaafis tole hin jenne. Iji isaanii kaayyoo qabatanii mana ba'an sana qofarra ture. Kanaaf hamilee guutuudhaan hojii isaanii itti fufan. Jireenya bosonaa eegalanii waggaa 3ffaatti gaaf tokko namoota qurxummii kiyyeessan waliin walitti ba'anii dhukaasaa walitti banan. Guyyaan sun jaala isaanii suuchii shiimiidhaaf guyyaa gaariin turre. Rasaasaan rukutamee akka malee madaa'e. Hiriyoonni isaa lamaan garuu gargaaranii du'a oolchan. Akka tasaa du'arraa oolus sana booda jireenyi isaa bakka duraatti deebi'uu hin dandeenye.
nama mala hin qabne ta'e ilaalchi isaa hunduus ni dukkanaa'e. Sun ta'ee waggaa tokko booda humna isaan sakatta'uuf ergame tokko waliin dhukaasa walitti bananii yeroo lammaffaaf Shimidin rukkutamee akka malee madaa'e. Bayyaannachuus hin dandeenye. Yeroo gabaabduu booddee du'aan addunyaa kanatti adda ba'e. Gareen Hiiroo Onoodaa kan namoota 4 qabu amma 2 qofatti galee jechuudha. Onoodaa fi Kozukaa qofa. Kaayyoo biyya isaanii irraa qabatanii ba'an imaanaa isaanitti kennamettis kan cichan Onoodaa fi Kozukaan lama ta'anii waggoota 18 guutuu bakka diinni jira jedhamu hundaa waraanaa turanii. Waraanni addunyaa lammaffaan xumuramee waggoota hedduu booda ammallee humni waraanaa Jaappaan akka dhufu eegaa jiru. Humna waraanaa sanaaf immoo hojii salphisuu qabu. Duraan dursanii biyyattii dadhabsiisuudhaan humni waraanaa Jaappaan gaafa dhufu dadhabbii malee biyyattii akka to'atu taasisuuf hojjechaa jiru. Kaayyoo kana milkeessuuf immoo nyaata uummata biyyichaa balleessuun tarsiimoo isa tokko ture. Guyyaa tokko lama ta'anii gara midhaan qonnaan bulaa deemanii ruuziitti ibidda qabsiisuuf mari'atanii deemsa isaanii eegalanii. Utuu deemaa jiranii karaa irratti humna eegumsaa biyya Filiippiinsi waliin fuulaan walitti dhufanii dhukaasas walitti bananii. Ergama fudhatee gaafa biyya isaatii ba'ee dargaggeessa waggaa 24 kan turee fi amma garuu jaarsa waggaa 51 kan ta'e Kozukaan waggoota 27 guutuu bosona keessa taa'ee biyya isaaf erga qabsaa'ee booda dhukaasa guyyaa sana tureen rukkutamee battalumatti ajjeefame. Ammagaa Hiiroo Onoodaa qofatu hafe. Riyyootaa fi jaallan qabsoosaa kan akka malee jaallatu sadan of biraa kan dhabe hamma jechoonni ibsuu danda'an caalaa gadde. Onneensaa madoofteetti. Qofummaan akka malee itti ulfaateera. Ta'ullee filannoo biroon qabu. Qofaasaa ta'us qabsoosaatti fufuu qofaa. Kaayyoo jaallansaa waliin qabatanii ba'an milkeessuuf deemsa isaatti fufuu qofa ture wanti inni gochuu danda'u. Noorii Suzuki dargaggeessi Jaappaan barnoota isaa yuunivarsiitii addaan kutee addunyaa kana naanna'uuf kan murteesse ture. Onoodaan qofaasaa jiraachuu eegalee waggaa tokko booda dargaggeessi kun barbaadee isa argachuu danda'e bakkuma inni jirutti. Itti dhiyaates akka riyaatti waliin dubbachuu eegalee. Waraanichi waggoota hedduu dura akka xumurameetti himee Onoodaa amansiise. Jaappaanitti akka wajjin galuu gaafannaan garuu tole hin jenne. Hoogganaan gaaf jalqabaa erga manaa kenne dhufee kallattiidhaan bosona kana keessaa bahee akka hin galuu ajaja yoonaaf kenne malee hin ba'uu hin galuus jedhe. Murtoo Onoodaa kan ajaa'ibsiifate Suzukiin suura isa waliin ka'ee suuricha fudhatee Jaappaanitti deebi'e. Waan arge hundas ragaa suuraan deeggaree mootummaa biyyattiif gabaase. Amma rakkoon jiru tokko qofaa. Ajajaa waraanaa waggoota 29 dura Hiiroo Onoodaaf ajaja kenne eessa akka inni jiru barbaadanii argu. Ajaja sana kan kenne Meejar Taanii Gujii amma soorama ba'eera. Barbaacha jabaa taasifameenis eessa akka jiru barame. Dukkaana kitaabaa banatee kitaabota daldalaa ture. Suzukiin yeroo otoo ittiin kennin atattamaan Meejar Taanii Gujii fudhate gara Luubaangitti imalee achittis Onoodaa argatanii. Meejar Taanii Gujiin hidhannoo isaa guutuu hidhatee kan ture Onoodaa dura dhaabatee sagalee isaa ol kaasee Jaappaan waraanicha mo'amteetti. Kanaaf sochiin waraanaa kamuu akka dhaabbatu nan beeksisa jedhee ajaja kenneefi. Waan dhaga'ee amanuu kan dadhabe Onoodaan ofirra gadi taa'ee boo'ee. Kitaaba seenaa jireenya isaa barreesse keessatti waa'ee guyyaa sanaa yoo himu natti dukkanaa'ee jedha. Gaaf tokko humni waraanaa Jaappaan dhufee biyya kana weerara jedhee waggoota 29 guutuu eegus dhumarratti oduun ni dhaga'ee garuu akka malee gaddisiisaa ture. Mo'amuu biyya isaa Jaappaan sammuunsaa amanee fudhachuu dadhabee. Ni gaddee ni boo'ee quufuu dadhabee. Waraana mo'amuu biyya isaan goolabameef jedhee gatii amma sana baasuunsaa waggoota 29 guutuu akka bineensaa bosonatti galuunsaa jaallan qaqqaalii waan hedduu waliin dabarse arfan dhabuunsaa umurii isaa guutuu kan itti wareege kaayyoonsaa dhumarratti fiixaan ba'uu dhabuunsaa waan hunduu akka madaa qubaa isa gubee. Miira isaa to'achuu dadhabee. Qawween akka mucaa kootti jaalladhu kana wajjin adda ba'uu kootiiga. Qawwee Kozukaa kanan dhagaa gidduu awwaalee maal godhu jedhee boo'ee imimmaan roobsee imimmaan dhiiraa. Gadda isaa erga fixatee booda nagaadhaan harka kennatee waggoota 29 bosona biyyichaa keessa taa'ee jaallansaa waliin badiin qaqqabsiise hammam guddaa ta'ullee
Pirezidantiin Filiippiins yeroo sanaa Ferdinaand Maarqos garuu badii otoo hin beekin hojjete sanaaf Onoodaaf guutummaan guutuutti dhiifama godhe. Biyya isaa Jaappaanitti yoonni galus simannaa gootaatu taasifamee fi seenaansaa guutummaa biyyattii keessatti haalaan dubbatamuu eegalee. Namuu goota waggoota 29 guutuu bosona ture kana arguuf yaa'ee kabajaaf jaalala isaaf qabus agarsiise. Yeroo dheeraaf bosona keessa jiraachaa ture erga ba'ee booda wanti isatti ulfaate inni guddaan namootatti dabalamee wajjin jiraachuu ture. Keessumaa miidiyaaleen Jaappaan xiyyeeffannaa guddaa isaaf kennuun isaanii isatti hin turre. Qalbii namoota hundaa hawwachuusaaf miirri gaariin itti dhaga'amuu dide akka salphaatti namatti madaquu dadhabe. Mootummaan Jaappaan miindaa Onoodaa kan waggoota 29 guutummaa isaa herregee kaffalee fi sun maallaqa guddaa ture. Onoodaan garuu hagas maratti hin gammanne. Seenaa jireenyaaf qabsoosaa kan seenessu kitaaba barreessee maxxansiise. Utuun turiin lammii Jaappaan tokko fuudhee maatii eegale. Xiyyeeffannoon namoonni isaaf kennan itti ulfaannaan haadha manaasaa waliin biyya Biraazilitti godaane. Achittis loon bitee horsiisuu eegale. Qonnaan bulaa milkaa'aa ta'e. Haala kanaan utuu jiru bara 1996 akka lakkoofsa addunyaatti deebi'ee biyya Filiippiins deemee mana barnootaa achi jiru tokkoof $10,000 kennaa taasisee kenneefi. Turtii kee waggoota 29 keessatti wanti akka malee sitti ulfaate maal ture jedhamee gaafatamee ture Onoodaan. Deebinni kennee imimmaaniin kan dabalame ture. Wanta ni baachuu dadhabee anarraa addaan ba'uu jaallan koo ture jedhe. Qofummaan akka malee itti ulfaate akka ture ibsata. Gootichi Jaappaan Hiiroo Onoodaan dhalatee waggaa 91ffaa isaatti amajjii 16 bara 2014 akka lakkoofsa addunyaatti du'aan addunyaa kanarraa boqote. Gatii hadhaawaa biyya isaaf baaseef garuu seenaan yoomuu isa yaadataa jiraata. Gootni ni du'a, seenaan gootaa garuu hin du'u. Seenaa goota Jaappaan kanarraa maal baranna? Kaayyoo ofiitti cichuu fi kaayyoo sana fiixaan baasuuf gatii inni gaafatu hunda kaffaluu akka qabnu baranna. Onoodaan nama kaayyoo isaaf iddoo guddaa kennu ture. Imaanaa biyyi isaatti kennite akka waan salphaatti hin ilaalle. Gatii isa baasisuu hundaa baasuuf gaaf tokkollee of booda ilaalee hin beeku. Umurii dargaggummaa isaa guutuu kaayyoo isaaf wareege. Kaayyoo koo gatiin galu jechuun kaayyoo biyyi isaatti kennattee tikse. Jaalala biyya isaaf qaburraa kan ka'e akka bineensaa waggoota 29 bosona keessa jiraate. Maatiif firoota jaallaturraa adda ba'ee lagatti gale. Namni kaayyoo qabu kamuu kaayyoo isaaf gatii barbaachisu baasuuf kutannoo guutuu qabaachuu qaba. Arra namni hunduu kaayyoo akka qabu dubbata. Mul'atan qaba jechaa oolaa hunduu. Wanti ijoon garuu sana miti. Kaayyoo qabaachuun qofaasaa hiikan qabu. Inni guddaan gatii kaayyoon sun nu baasisuuf of qopheessuudha. Kaayyoon nuti qabnu kaayyoodha jennee kan itti amannu taanaan lubbuu keenya dabalatee waan inni nu gaafatu hundatti wareeguuf kutannoo gahaa qabaachuu qabna. Hiiroo Onoodaa turtii isaa bosona keessa ture keessatti wantoonni abdii isa kutachiisuu danda'an hedduu turanii. Inni garuu tokko isaaniifuu iddoo laanne. Wanti inni iddoo laateef inni tokkichi kaayyoo isaa qofa ture. Ergamatti kennameef of kenne sanaaf amanamee jiraate. Haala kam keessattuu kaayyoo ofiitti cichuun barbaachisaa akka ta'e nu barsiisee Onoodaan. Kaayyoon kaayyoodha. Bu'aa faayidaa yeroof namaaf kennamuun hin sharafamu. Dhumarratti wanta ni jedhu yoo jiraate hunduu wanta kaayyoo jireenya kooti jennee qabannee jirrutti haa cichinu kan jedhudha. Haalotaan abdii kutachuu dhiisne gatii maluu kamuu baasne gara fuulduraatti haa deemnu. Kaayyoo keenyatuun sharafiin fiixaan haa baasnu. Haa jabaannu jechaa seenaa goota kanaa kanan kitaabanni barreesse No Surrender My 30-Year War jedhamurraa qindeesse asuma irratti haa goolabu. Eeyyee kaayyoo koo gateen galu. Eebbisaa baay'isaan ture. Deemsi itti fufaa.